namni manarraa ba'ee osoo kaalsiin uffatin caammaa bichaa uffatee deemee fi namni manarraa ba'ee paantii osoo hin uffatin takka surree wooma takka uffatee deemu garaagarummaan isaa maali? Kanaafuu ati guyyaa takka illee osoo hin uffatin deemtee hin beektu. Hin beeku. Listiroo jechuudha. Afaan Oromootiin maal? Listiroo nama caammaa qulqulleessu. Warri dhiiraa maalii fi hudduu shamarranii yookaan booroo shamarranii garagalanii ilaalu? Akka ilaalan ni beekta garuu. Hin beeka. Maaliif ilaalan? Maaltu jira achirra? Maal oomaa? Waan jiru garuu. Oomaan jiraanne maaliif ilaalan? Yaa jedha kamata. Maaliif akka ilaalan hin beektas? Nan beeka garuu. Maaliif ilaalu? Aran beeku bakka. Nan beekettee hin beekummaa hin ta'u. Aran hin beeku. Maaliif ilaalu? Warri dhiiraa ilaalu beekamaadha. Maaliif ilaalu? Itti tole ka? Itti tole. Ko sanii baatillee ilaalta? Ani ilaalu. Ilaaltu. Gaafiin keenya kan lammaffaa. Pirezidaantiin mootummaa naannoo Amaaraa kan ammaa eenyu maqaan isaa? Hin beeku. Hin beeku. Dhugaa Shimallis Abdiisaa? Shimallis Abdiisaa? Hin beektu? Shimallis Abdiisaa kan Amaaraati? Akkasii miti? Ergixanyaadha? Yaa. Gaafiin inni sadaffaa. Warri dhiiraa yookaan qaamni saalaa dhiiraa yookaan shomboqoon dhiiraa ganama ka'ee dhaabbata. Maaliif ka'ee dhaabbata? Qorata. Waan qorruuf. Maaliif ka'ee dhaabbata? Silaa akka inni ka'ee dhaabbatetti nuti illee biyya keenyaaf dhaabbanna. Kan dhiiraa ka'ee dhaabbatoo jennee shamarranii. Gaafi shamarraniidha warqin gaafi dhiiraa. Beekaa dhiiraatu deebiste. Kan dhiiraa yoo dhaabbate kan shamarraa irra afaan jennu. Gaafi itti aanu hiriyaa meeqa qabatteerta hangaarraa? Hiriyaa. Dhiiraa. Lama jechuudha. Naa hangaarraa lama qofa? Dhugaa? Akkam ree isaanii wajjin kam keessaa rafteerta isaa waliin? Baxaaree. Asii qabaddu. Sirraa qaba? Inni himtu? Gaafii keenya kan dhumaati. Namni manarraa ba'ee osoo kaalsiin uffatin caammaa bichaa uffatee deemee fi namni manarraa ba'ee paantii osoo hin uffatin takka surree wooma takka uffatee deemu garaagarummaan isaa maali? Surree uffatee? Paantiin uffanne. Surree uffanne. Uffateera paantii jalatti hin uffanne kophee uffateera kaalsii jalatti hin uffanne garaagarummaan isaanii maali? Nah, engkau. Engkau. Garaagarummaa hin qaba. Fakkeenyaaf kaalsiin miilatti uffatama jennee. Rakkoon jiru jechuudha utuu kaalsii dhiistee rakkoon jiru garuu. Baay'ee miidhagaa. Kanaafuu ati guyyaa takka illee osoo hin uffatin deemtee hin beektu. Hin beeku. Hin beeku. Serious? Yaa, hin beeku. Ishii bakka gaafii keenya deebisuudhaaf galatoomna. Maqaan koo Dabalaa Dassaaleny Yaadataa Dibaabaa. Kanaafuu gaafii si gaafannu fayyamamaa ta'uu keetiif galatoomna.
Sinis galatoomaa. Gaafiin qaba. Gaafiin tokkoffaan maaliif warri dhiiraa booroo shamarranii yookaan hudduu duubasii garagalanii ilaalu yeroo hedduu? Ani karaa kun ilaaleen beeku warra ilaalan gaafii gaariidha. Warra ilaalan keessaa akka tokko taatee beekamaadha kun. Ani akka yaada kootti humna guddaa jira jechuudha. Maaliif waa malee hin guddanne humna guddaatu waan keessaa ba'eef achumaan humni sun guddaa ta'e. Humna maali? Isa isaanumaan gaafadhu. Warra ilaalaniiti bara. Ati ilaalta ilaalteen beekamu? Yaa. Yaa. Akka inni ilaaluuf uumame balleessaa. Kanaafuu maaltu achirra jira wanni irraa ilaalamu? Akka. Gaafiin keenya ni lammaffaa. Pirezidaantiin naannoo Amaaraa kan ammaa maqaan isaa? Ageenyoo Tashaagir. Obbo Ageenyoo Tashaagir. Yookiin Gaash. Ayyee. Gaafii sadaffaan shamboqqoon yookaan qaamni saalaa dhiiraa ganama maaliif ka'ee dhaabbata? Waan itti qorruuf. Annaa sanii booda warra dhaabbatan kana tokko jechuudha. Yeroo dhaabbatu hin arge kan nama yeroo dhaabbatu hin arge. Annaa ka'ee illee hin dhaabbata. Kan kun marafa. Jaarraa meeqa? Jaarraa tokko walakka. Eshi gaafiin itti aanu jechi lisiroo jedhu afaan Oromootiin maal? Qulqulleessitu kophee yookiin dhala milishaa. Eshi gaafiin keenya isatti aanu namni surree naqatee paantii jalatti hin uffatinii fi namni kaalsii uffatee kophee jalatti hin naqatin kaalsii osoo hin uffatin kophee naqate garaagarummaan isaanii maal? Garaagarummaan isaa kan paantiin godhanne qaama saalaa isaatu argama deessa akka jiru jechuudha. Kan kaalsiin godhanne immoo miila isaatu ajaa. Warra dhiiraa qofaaf hin jenne warra shamarranii. Kan isaanii immoo qilleensa seenaa. Qilleensa seenaa. Kanaafuu gaafiin keenya isa dhumaati. Hanga irratti hiriyaa meeqa qabateerta? Hiriyaa meeqa? Kan baranaa moo kan bara darbee waliin? Dolee. Baay'eedha. Meeqa waliirra? Ani rafeen beeku. Qofaa moo korrafa? Qofaa moo korrafa? Hin qabda malee waliirra hafteen beeku. Akkamitti wanti kun riyaalitii irraa hin fagaatu? Homaa hin fagaatu. Kun icciitiidha. Dubbatamu wanta ta'eef madhiisi. Galatoomaa. Maa ta'uu keetiif galatoomaa. Hayisus galatoomaa. Gaafiin tokkoffaa. Maaliif warri dhiiraa shamarran hoggaa deeman duubarraa garagalanii fuulduras ilaalan yookaan? Maraatummaadha. Shur? Raashinaal ta'uu dhabuudha. Fiizikaaliidhaan, miiraan bitamuudha. Akkasitti yaadu? Dura darbanii silaa dubbii ishee maangii seetii ishee maal irratti yoo xiyyeeffatanii gaarii ture. Kun ammoo baay'eema hooggansa ofiin ala ta'u. Hooggansa nama biraatiif ala haalima baay'ee. Maaltu achirra jira? Maaliif ilaalan? Uffata ture jiraata. Yoo qamisi uffatte qamisi yoo suree uffatte immoo suree ture jiraata. Ati hin ilaalta? Asitti dudduba ishee dhaggeessuudha. Jechuun nan dunuunfadha jechuu osoo hin taane addatti garuu xiyyeeffadhee nama laata. Gaafiin keenya lammaffaa. Pirezidaantiin mootummaa naannoo Amaaraa kan ammaa eenyu? Ani beeku. Turee. Gaafiin sadaffaa. Listiroo jechi afaan Oromootiin maali? Kophee qulqulleessu. Hojichi garuu sanadha. Hojichi sanidha. Daayireektilii jecha isaa. Hiriyaa meeqa qabatteerta? Hiriyoota baay'een qaba galata rabbi. Isin hin barbaachisu. Kanaafuu sekireetiidha. Gaafiin inni dhumaa shomboqqoo yookaan qaamni saalaa warra dhiiraa ganama maaliif ka'ee dhaabbata? Akkasuma
Nabata. I don't know. Mbete. Akka kee dhaabbatullee hin beeku. Naa baratu baayoloojii miti. Seeran barata. Tokko hangana ta'ullee hanga kutaa kudhanii baayoloojii baratteerta. Deebii warra dhiirotaa fa'aatu qabatte. Warra deebii ta'an argamu. Akkasumallee waan ka'uufis hin beektu. Ta'uu saayi. Hin beektu. Ishee bakka. Galatu. Dhabii. Maqaan koo Lalisee Alamaayyoo. Lalisee Alamaayyoo. Ishee gaafii qabna gaafii keenyaaf hayyamamaa ta'uu waan hayyamteef galatoomne. Oomaamti. Gaafiin inni tokkoffaa maal jaabeeta? Warri dhiiraa gisee shamarran darban booroosii yookaan hudduusii garagalanii maaliif ilaalu? Hin beeku. Hin beeku. Ilaalanii hin beeku? Hin beeku kaana kan Hin beekaa. hin beeku. Isaanii ilaalu argitee hin beektu? Nan beeka garuu maaf akka ilaalan hin beeku. Maaltu achirra jira? Hin beeku. Ara hin beektaa serious. Dhugaara Maaliif ilaalu ree isaan? Intee orma dhiiraatu gaafatte wayya. Dhugaan beeku. Pirezidaantiin naannoo Amaaraa kan ammaa eenyu maqaan isaa? Hin beeku dhugaa. Isallee hin beektu? Hin beeku. Ndee maali gandan beeknee dhufne irra? Ishi ganama shomboqqoon yookaan qaamni saala dhiiraa maaliif ka'ee dhaabbata? Injee ani dhiiraa miti ol dhiiraa gaafadha. Yeroo akka ka'ee dhaabbatu quba qabu. Hin beeku dhugaa. Quballee hin qabdu. Hin qabu. Information akkanaas hin qabu. Hin qabu. Kuni dhugarraa fagaatee raggama kooti. Dhugaa rabbi hin beeku. Maaliif ka'ee akka dhaabbatu? Lee. Itoophiyaa eegaara jechuun dhagee. Waa'ee isaa waan beektullee hin qabdu. Hin beeku. Beekuuf fuula dura fayyadamu. Faayidaa qaba taana. Ishee gaadiin afuraffaa. Listiroo jechuu jiru. Afaan Oromootiin maal? Listiroo nama caammaa qulqulleessu. Mana afaan Oromoo. Kophee nama kophee qulqulleessu. Ammas isa sirrii. Konteekistii osoo hin ta'in isa sirrii. Nama caammaa qulqulleessu kophee qulqulleessutti hin beekan. Ishi. Gaafiin inni shanaffaa. Namni surree naqatee paantii jalatti hin naqannee fi namni kophee uffatee kaalsii jalatti hin uffanne garaagarummaan isaa. Garaagarummaa qabu lamaan isaanii tokkumadha. Kaalsiinis paantiinis qaama irratti uffatama. Saniituu ati osoo hin naqanne deemtee beektaa? Ani osoo hin naqatiin deemee hin beeku dhugaa. Ergiteenyaa? Ragaa qabdaa? Ragaan kun jira yaanuma malee. Garaagarummaan isaanii maali? Garaagarummaa qaba? Garaagarummaa ani beeku. Kaan miilatti uffataman? Kaan immoo qaama isaa irratti uffatama. Oo kan dhiiraa maaf na gaafattetti kan shamarraa na gaafate. Kan shamarranii. Paantii uffachuu baate jechuun ani rakkoo isaallee beeku garuu dirqama uffatamuu qabu. Hiriyaa meeqa qabattee? Dhagaa irratti. Sobuu munaaf hin barbaachisu. Tokkoyyuu hin qaban. Dhagaa irra. Kanaaf akkamitti si amanna reenuti? Akkamiin sitti reemte amanuu baatte moo adiin godhan? Jaarraa kana keessatti ni ulfaata. Ammoo akkamitti akkana kophaa singilii ni qorra yeroon isaatii. Anatti natti hin ulfaanne. Kanaafuu hiriyaa hin qabdu. Hin qabu. Kuni maraatummaadha warri faranjii fa'aan jiru. Oo lakki maraatummaa miti ana biratti Galatoometi. Shaayee gaafiin tokkoffaan maaliif warri dhiiraa booroo yookaan
duuba shamarranii eegu. Ani yaa'u sheexana irraa achirra ilaaluuf na fakkaata. Yaa'u sheexanni mul'atu achirra waan barbaadamu na fakkaata. Sheexana achirra jira. Achirra jedhama sanumaaf na fakkaata. Atillee ni ilaaltaa jechuudha. Ani ilaalu yeroo tokko malee ilaalu. Kanaafuu atillee akkamitti ilaaltu jechuun kan ilaalta. Inni ilaalu. Gaafiin lammaffaa pirezidaantiin naannoo Amaaraa Haammayi. Shimallis Abdiisaati. Gaafii keenya inni sadaffaa ganama gizee subii jechuudha. Ganama qaamni saalaa dhiiraa yookaan shomboqqoo maaliif ka'ee dhaabbata? Yaa du'aa godhuuf isaa ganama. Du'aa gochuudhaaf yaa guyyaa kana haala gaariin na oolchi jechuudhaaf du'aa godhachuudhaaf ka'ee dhaabbata. Kanaafuu ka'eetillee ni dhaabbata jechuudha ganama. Ini kumpang ni kiam. Enak. Kan itu. Ini dapat tak kali? Darbi yeroo tokko. Okay, gaafiin keenya kan itti aanu hiriyaa meeqa batte hanga irratti? Cikii kan dhiiramu kan dhalaa kan shamarranii. Cikii hin qabu. Dhuma hin qabanne? Hin qabanne. Dhugaa? Dhugaa. Rabbi sitti beeka? Samaalitti goota. Dhimmi kun aturu ta'a. Jettee? Gaafiin keenya inni itti aanu. Jechi listiroo jedhamu afaan Oromootiin maal jechuudha? Listiroon hin jiru afaan Oromootiin na fakkaata. Hin jiru. Listiroon hin namni ani hin beeku. Ayyee. Gaafii keenya kan dhumaatiin namni kophee uffatee kaalsii jalatti hin uffatinii fi namni surree uffatee yookaan qofa uffatee paantii jalatti hin uffatin garaagarummaan isaanii maali? Yaa'u garaagarummaan isaa lukarra wanni dhaabbatu hin jiru. Wanni dhaabbatee ittisuudhaaf dhorkuudhaaf kaalsii itti godhan hin jiru. Maybe situationii paantiin uffatin keessatti wanni dhaabbatee si rakkisu jiraachuu danda'a. Kanumaaf xiqqoo garaagarummaa qaba jedhee yaada. Ati waan akkanaa si qunnamee beekaa osoo paantiin uffatin surree uffattee kaafee fa'aa deemtu hin beektu? Kuula mudate hin beeku. Kana amma akkamtu irraa ulfaata uffatanii dhiisanii deemuudhaaf kopheedha moo kaalsiidha moo paantiidha? Wabaay'ee waan ulfaatu natti hin fakkaatu. Garuu irra caalatti paantiin uffatamee bareeda. Paantii hoggaan jiru beektaa kan dhiiraa bichaa osoo hin ta'in kan dubaraas jechaa hin jira. Kan isaaniif hin dhiifnu ree akkasuma gaafii keenya deebisuudhaaf galatoomtutti nu waliin goote. Ayyee interviyuu kana isinis naasufsiifisuu keessaniif galatooma. Naa gaafii si gaafannu fayyaamaa tokkeetti galatooma. Ayyee isinillee galatooma. Gaafiin keenya tokkoffaan warreen dhiiraa yeroo shamarran darbu garagalanii gara booroosii yeroo hudduu duubasii maaliif ilaalu? Achirratti ani saayinsii isaa miti baay'een beeku garuu akka ilaalcha hawaasa keenya keessa jirutti ijji dhiiraa hudduu dubaraarraa hojjetame fa'i waan jedhu ilaalcha akkasii qaba. Ilaalcha hawaasa Oromoo jechuudha. Ilaalcha hawaasa Oromoos ta'uu baatu Oromoon eenyu akkasii safuu akkasii baay'ee ni safeeffata safuu akkasii Oromoo keessa hin jira. Garuu erguma yoo jennee hawaasuma ijoolleedhuma hawaasa barate biratti akkaataa sanaan ilaalama. Maaltu achirra jira? Maaliif ilaalu? Karaan biraa ammoo karaa saayinsii yoo jenne dhiironni eeyuu keessa yookiin immoo eenyu dargaggummaatti dhufanii wantoota qaama dubaraa irra jiran wantoota guntutaa fi yookiin boroo isaanii sekshuwaalaayiz gochuurraan kan ka'edha. Kanaafuu ati ilaaltu waan kana akkam? Ani ni ilaala.
Maal irraa laata? Maaltu jira achirra? Magaaliitiidha. Jechuun yeroo baay'ee ilaalu garuu gaafa ijoollee faana deemnu yoo qoosnu tarii ijoolleen yoo jedhanii gaafa isaan itti qoosanii ni ilaala. Eeyyuu dargaggummaa kana keessatti waan eeyyuu si godhutu jira yookiin gaafa isa laata mootummaa naannoo Amaaraa yeroo ammaa pirezidaantii mootummaa naannoo Amaaraa maqaan isaanii? Aganyoo Tashaagar. Ishii gaafiin keenya isatti aanu qaamni saalaa dhiirota yookaan shomboqqoon maaliif ganama kee akka baandiraatti dhaabbata? Isa kanallee eeyyuu baay'ee hin qabuu fi garuu deebiin ani karaa saayinsiitiinis haa ta'u yoo dhaambee hin jiru garuu akka yaada kiyyaatti halkanii guutuu ciisaa bulu waan ta'eef namni sun barii immoo keessa banyaa egaa yookiin fincaan barii ni eewu jedha waan ta'eef sababa sana ta'uu danda'a jedhee kana yaada. Fincaanii akkamiin fincaanii miti maaliif kee akka dhaabbatatis beekta. Jechuun amma osoodhuma asillee yookiin fedhaa eewutiif yookiin immoo miira qabaateeti namni sun jechuudhaaf yoo namuma immoo abbaa haadha manaa qabu yoo laalte kan isaas barii ka'ee ni dhaabbata inni maaliif dhaabbata akkas sana. Argitanya mana haadha manaa bulteerta jechuudha. Buleen beeku garuu namni waan intarviyuu akkasii eeyyuu jedhee fi namni haadha manaa qabu eenyu akkasii naa kennee jira. Aayidiyaa jechuudha. Gaafiin keenya isatti aanu namni kophee uffatee kaalsii jalatti hin uffatinii fi namni surree uffatee paantii jalatti hin uffatin yookaan kofoo jalatti paantii hin uffatin maali garaagarummaan isaa? Iyyummaa ta'e malee garaagarummaa isaa qullaadhuma jechuun namni paantii surree uffatee paantii jalatti hin uffatin yookiin immoo kophee uffatee kaalsii jalatti hin uffatin yoo hin qabaanne nala yookiin immoo daa'ima ta'e nala namni akkasitti deemu garaagarummaan qabu akka kiyyatti garaagarummaan qabu. Garaagarummaan qabu. Garaagarummaa. Ati osoo paantiin uffatiin kaaffee faasii deemu namni si argeera jettee namni intalti wayii natti himteerti. Akkamire? Paantii tooni kaawwatiin irraanfadhee beektan. Wanti akkasii dhugaadha jechuun jira. Kanaaf kun miskiinummaan jaamoo ati maaliif osoo paantiin godhatiin deddeemta karaa gubbaa nama guddaadha. Like ani maal namaatiin doorsisuufi. Paantii sun godhatin osoo hin taane namni irraa baasee ilaalee hin jiru garuu qaama kiyyatu yeroo baay'ee eenyu waan ta'eef guddaa'ee. Kanaafuu misaa'ila itti tuurisaa irraa ijoollee shamarranii. Eeyyee sababa sanaaf isaan maaliif laalu garuu? Maaliif laalu? Isaan sanuma isaanoo gaafata. Ayyee isaaniif hin tarbiyyuu godhaa. Akka irratti hiriyaa meeqa qabatteerta? Ani moo? Ani lakki gumaa iyyuu hin qaban. Hin qaban gumaa hin qaban. Wajjii siraaftee hin beektu? Hin beeku. Dhugaa. Akkamitti isaa mana ragaa kanaaf? Godina irraa yookiin waajjira dhabarraa barreessee fidu. Gaafii turtiin waliin goote. Illee galatoomaa. Ayyaamtuun jedhama. Ishii gaafii qabna. Gaafii kana deebisuudhaaf hayyamuu keetiif galatoomii. Ishii sinillee galatoomaa. Ishii gaafiin tokkoffaa maal jaabeetta? Maaliif warri dhiiraa hudduu shamarranii yookaan boroo shamarranii ifirraan garagalanii ilaalu? Wanti bareeduufidha. Maaltu jira achirra? Hudduudha. Waan barbaachisan dhumta achirra jira. Dhugaa? Atillee ilaalta? Baay'ee ilaala. Kan dhiiraa moo kan shamarree ilaalta? Kan dhiiraan ilaala. Kanaafuu amma waan achirra jiru beekamaa maqaan isaa maal jedhama? Maaliif ilaalu waan sana? Ijaatti bareeduu fi baqa sheeppi isaanii baay'ee bareeda. Kanaaf jedhanii ilaalu jechuudha. Gaafiin lammaffaan pirezidaantiin naannoo Amaaraa kan ammaa maqaan isaa eenyu? Ani hin beeku. Hin beeku. Hin beektu. Shimallis Abdiisaa moo? Gaafiin sadaffaa maal jaabeeta? Ganama maalii fi shomboqqoo yookaan qaamni saalaa dhiiraa maaliif ka'ee dhaabbata? Ani hin beeku. Waan haala manaa akka bukkeedhaa qabuufidha. Waan haala. Kan qawwaa buloo. Kallee hin beeku. Ijaa keessaa qabuufidha.
akka ka'u garuu quba qabdanii. Dandagaa. Kan dhiiraa hin kaayoo ta'e kan shamarranii. Inkaa. Kottu hin deemini. Jechuun listiroo jedhamu afaan Oromootti maal jedhama? Qulqulleessitoota. Mooraa keessa yeroo gurgursu. Lekka warra kophee qulqulleessuu jechuudha. Jechuun afaan sirrii. Kun akka galumsatti osoo hin ta'in ishee sirrii. Qulqulleessitoota kophee jechuudha. Akkas jechuudha. Ishii gaafiin keenya gara shanaffaatti maal jaabeetta? Namni kophee naqatee kaalsii jalatti hin uffatinii fi namni surree naqatee paantii jalatti hin uffatin garaagarummaan isaa maali? Naan galle. Ishii namni kophee uffatee kaalsii osoo jalatti hin uffatin deemuu fi namni surree uffatee osoo paantii jalatti hin naqatin deemu maali? Garaagarummaan isaa maali? Garaagarummaa hin qabu. Hin qaba. Sirriitti qaba. Hin beeku. Hin beeku. Siin miilatti naqatama yoo jenne fakkeenyaaf. Ishii. Paantii hedduutu uffatama. Garaagarummaa kunillee hin beektaa? Innaa kanaaf ati osoo paantii naqatin deemtee beektaa? Deemee hin beeku. Hin beeku. Kaalsii garuu kun uffatee deemee beeka. Kanaaf kunis garaagarummaa isaa tokko jechuudha. Ishii. Hagaa irratti hiriyaa meeqa qabattee jirta? 15 faan ta'u. Hedduudha jechuudha. Baay'ee. Isaan kana keessaa meeqa waliin ciifteerta? Naata. Tokko qofa? Ergitanyaadha? Ergitanyaa mala beekamaa mala. Beekamaadha dubbii guutuu beekaa? Naannoo jibbee. Galatoon gaafii. Istiifnillee baay'ee galata baqaatti galagaa. Kan jira. Gaafiin si gaafannu fayyadamaa ta'uu galatoon. Sinillee galatoma. Gaafiin inni tokkoffaa sagalee ol kaastaa. Warri dhiiraa maaliif booroo shamarranii yookaan hudduu duuba shamarranii ilaalu? Yeroo baay'ee iji namaa achirra waan jiruuf baay'ee namatti tola achi ilaalu akka kootti jechuudha. Atilee ni jaalatta? Ilaaltaa jechuun yeroo hedduu gargaara. Eeyyeno. Wanni achirra jiru maalidha? Wanni nama laalchisu? Haa ta'u gaafii keenya lammaffaa pirezidaantiin naannoo Amaaraa kan amma jiru maqaan isaa eenyu? Akkamitti yaadanne? Bakka asirraa darbu gaafiin itti aanu ganama qaamni saalaa dhiiraa yookaan shomboqqoon maaliif ka'ee dhaabbata? Humna gooteer kunis gaafiin kunis baay'ee natti cimamu. Dandeenyu. Haara deebisuu qabda. Haara hin dandeenyu. Hin dandeenyu. Dhugaa? Dhugaa. Hin ka'u kee? Guutaa walitti ture. Sinaa gayyatu. Sifan gayyara? Haara yoo deebiste ganama maaliif qaamni saalaa kee dhiiraa ka'ee dhaabbata? Yeroo hundaa yaadi namaa waan asi jiruuf ganama baay'ee waan namatti dhaga'amuuf yaadi namaa waan asi jiruuf waan sana yaadduu fi itti dhaga'ama. Kee ni dhaabbatanii ganama? Eeyyee kan iyyuu dhaabbata. Jechi listiroo jedhama afaan Oromootiin maali? Hiikni isaa. Listiroo? Kophee qulqulleessitu. No. Yaalime. Listiroo jedhama afaan Oromoon isaa maal jedhama? Gaafiin inni itti aanu nama osoo kophee uffatee kaalsii jalatti hin uffannee fi nama surree uffatee paantii jalatti hin uffanne garaagarummaan isaa maali? Namni surree uffatee
paantii jalatti hin uffanne shimiinsaa lolloqa. Lolloqa shimiinsa. Shamarran yoo ta'e. Shamara yoo ta'e immoo maxxana. Akkasii warra kamtu irra badaadha ree? Kan nama kaalsiin uffanne moo paantiin uffanne? Kan paantiin uffanne fakkaata. Hagaa irratti hiriyaa meeqa qabatteerta? Hiriyaa shamarranii. Tokko qofa baay'ee nama. Takkicha qofa. Gaaffii keenya deebisuudhaaf baay'ee galatoomaa. Isin illee galatoomaa.